Ashama akkam jirtu arraas akkuma yeroo kaanii mata duree tokko irratti barnoota tokko isinii qabadheen jira. Innis immoo gaaffii maatii irratti kan hundaa'edha. Gaaffiin kunis maal kan jedhudha? Daa'imman tokko tokko osoo harma haadhaa qofa hodhanii maaliif furdina qaamaa hamaa godhatu yookaan maaliif obees ta'u kan jedhudha. Nyaata biraan jalqabnee aannanuma haadhaa qofa hodhu maaliif obees ta'u kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti haa ilaallu. Daa'imman umuriin isaanii ji'a 6 gar ta'eef aannan harmaadhaa qofti waan hundaa waan qabuuf qofaa isaa guddina qaama daa'immaniif gahaadha waan ta'eef akka waliigalaatti ijoolleen ji'a 6 gadi aannan harmaadhaa qofa hodhuu qabu. Hanga waggaa 2ttis egaa nyaata dabalataa waliin aannan harmaadhaa hoosisuun baay'ee barbaachisaa fi kan qaama daa'immaniif waan hunda qabudha jechuudha. Kana malees dabalataan aannan harmaadhaa wantoota akka daa'imman ulfaatina qaama hamaa hin taane godhatan ittisan keessaa tokkodha. Akka ijoolleen obees hin taane kanneen taasisan keessaa kanneen gorfaman keessaa tokko daa'ima harma qofa hoosisuudha hanga ji'a 6tti. Kana jechuun egaa aannan harmaadhaa akka aannan biroo akka aannan daakuu foormulaa aannan biroo aannan loonii akka ijoolleen obees ta'an hin taasisu jechuudha. Inni ittis akka ijoolleen obees hin taane. Haa ta'u malee darbee daa'imman tokko biratti osuma aannan harmaadhaa qofa hodhanii baay'ee fufurdatan yookaan obees ta'an ni jiru jechuudha. Akkasumas naannoo ji'a 2-3 kanneen harmaadhaa qofa hodhan kanneen foormulaa dhugan caalaa ulfaatinni qaama isaanii dafee dabaluudhaan dafanii weight gain gochuudhaan deebanii immoo naannoo ji'a 9 hanga ji'a 12 qallachuu eegalu yeroo daa'imuu deemuu fiiguu jalqaban jechuudha. Haa ta'u malee kanneen foormulaa dhugan aannan daakuu dhugan jalqaba dafanii hin dabalanii yeroo hedduu booda immoo obees ta'u hin furdatu. Kun egaa yeroo hedduudha malee hunda biratti jechuu miti. Kanaafuu aannan harmaadhaa kanneen hodhan dafanii furdatan malee ijoollummaatti naannoo ji'a 2-3 booddee ni qallatu ni sirraatu jechuudha. Ulfaatina qaama hamaa ta'een godhatan. Yeroo daa'imman osoo harma qofa hodhanii furdatan haadholiin tokko maal godhu walirraa faffageessuun hoosisu akka isaan baay'ee hodhanii hin furdanne. Xiqqoo qofa hoosisanii dhowwatu. Injeraa annaa tokko haadha buddeenaa bakka buusu yeroo isaan beelaan bishaan qofa kennuuf. Wantoonni kun yeroo daa'imman osoo harma qofa hodhanii furdatan hanga aannan isaan fudhatan hir'isuuf walirraa fageessanii yookaan tursiisanii hoosisuun xiqqoo qofa hoosisuun haadha buddeenaa bakka buusuun bishaan qofa kennuufiin gonkuma kan ta'uu hin qabnee fi kan miidhaa fiduu malanidha. Kanaafuu wanti kun ta'uu hin qabu jechuudha yoo furdatanillee. Mee maaliif daa'imman tokko aannan haadhaa qofa osoo hodhanii furdatu yoo jenne tokko kan sanyiin dhufu yookaan genetics kan ta'e abbaan haati maatii keessa namni ijoollummaa isaatti baay'ee furdaa ta'e jira yoo ta'e daa'imni amala akkasii agarsiisuu danda'a. Akkasumas immoo aannan hedduu kan qabu yoo ta'e harmi haadhaa oversupply kan jedhamu. Aannan harmaadhaa aannan hedduu kan qabu yoo ta'e aannan sana hunda yeroo fudhatu furdachuu danda'a. Akkasumas immoo garaagarummaa qabiyyee gosa nyaataa aannan harmaadhaa keessa jiran. Fakkeenyaaf aannan harmaadhaa pirootinii hedduu kan qabu yoo ta'e aannan haadha sana daa'imni furdachuu danda'a. Akkasumas immoo garaagarummaa qabiyyee hormoonota aannan harmaadhaa keessa jiran. Aannan harmaadhaa tokko keessatti hormoononni akka coomni kuufamu yookaan ijoolleen furdatan taasisan kanneen akka adinoonektiin, leeptiin, insuliin like growth factor jedhaman jiru. Isaan kun akka ijoolleen furdatan taasisuu danda'u osuma harma qofa hodhanii jechuudha. Garbiraanis rakkoo fayyaa tokko kanneen ijoolleen osuma harma hodhanii aannan gahaa qofa argatanii aannan hedduu osuma argatiin furdatan kan taasisan jiru. Rakkoo fayyaa yoo qabaatan jechuudha. Rakkoo fayyaa akka daa'imman baay'ee furdatan taasisan. Yeroo kana gahaati hanga daa'imni aannan fudhatu hir'isuun qabdu jenneerra akkuma duraatti hoosisuu qabdi jenneerra mee maal gochuu qabdi yoo jenne hanga ji'a 6tti harma hoosisuu sirriitti itti fufteema osuma daa'imni fudhatu harma sirriitti hoosisuu akkasumas ji'a 6 booda hanga waggaa 2tti nyaata dabalataa waliin daa'ima yeroo daa'imni aannan barbaadu hoosisuu. Hedduun isaa yeroo daa'imni guddataa deemu kan dhiisudha. Ijoolleen sababa aannan harmaadhaa qofa furdatan yeroo guddatan hin furdatani. Furdoo ta'anii obees ta'anii ittiin fufani. Yeroo deemuu jalqaban fiiguu jalqaban deebanii dhanni isaanii sirraa qallachuu jalqabu jechuudha. Kanaafuu osuma isaan furdatanillee aannan itti fufanii hoosisuun faayidaa qaba. Hedduun isaanii yeroo guddataa deeman, yeroo fiigan, yeroo taphatan qaamni isaanii qallataa yookaan irrataa deema jechuudha. Yoo furdinni isaanii immoo baay'ee kan nama yaachisu ta'e yeroo guddataa deeman itti fufee cime ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Sababni isaas kanneen ulfaatina qaama hamaa fidan keessaa tokko osoo daa'imni harma qofa hodhu rakkoo fayyaadha waan ta'eef ilaalchisuun ni barbaachisa jechuudha. Haa ta'u malee yeroo hedduu garuu rakkoo fayyaa jiraatee osoo hin ta'in kanneen sanyiidhaan dhufan maatii keessa haati abbaan ijoollummaatti akkas turan ta'uu danda'a. Harmi aannan hedduu qabaachuu danda'a. Kanaan kan dhufan qofaadha jechuudha.
Barnoota ni qabadhee jiru waa'ee kana ilaalchisee kanumadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.